kabajamtoota hordoftoota maatii Obseen Tuubii, nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Akkam jirtu? Nagaa keessanii? Anillee nagaa kooti, Waaqayyoof haa galatu. Har'ammoo nyaata xiqqoo tokko hojjedhee isin agarsiisuun dhufe. Innis nyaanni kun maqaan isaa maali jechuun keessan oolu sujoo jedhama. Nyaanni kun jechuudha kan ishikii keessatti argaa jirtan kanaadha. Tokkoffaa irratti zayitiin nu barbaachisa. Kunuuti zayitiin keenya. Shunkurtii firee tokko nu barbaachisa, timaatimii lama nu barbaachisa, qullubbii tokko nu barbaachisa. Akkasuma asitti kan argaa jirtan soogiddaadha. Soogidda nu barbaachisa, kororimaa nu barbaachisa, kororimaa daakamaan asii qaba. Akkasuma tomaatoo nu barbaachisa jechuudha. Tomaatoo asii qaba. Kuni kana fakkaata ishigii isaatiin. Sujoo jedhama afaan Arabiffaatiin. Hojjedhee isin agarsiisa. Mummuradhee walitti deebina. Kunoo kana fakkaata yeroo ishigii keessaa saaxin jira. Duraan peestaaliidhaaf isinitti mul'achuu dhiisuu danda'a. Kana fakkaata kunoo ishigii keessaa baneen jira jechuudha. Anuma faana turaa oluma faana hojjenna. Timaatimii kiyyas mureetee akkasumas qullubbii kiyyas quncisee maashinatti daakee akkasumas illee kana duudhaan kan jiru bakka lamatti babaasee akkasuma shunkurtii kiyyas muradhee isinitti deebi'ee jira. Hanga turtii viidiyoo kiyyaatti nu faana turaan isiniin jedha. Walumaan haa hojjennu. Wantoota kun akkuma isin argaa jirtanii shunkurtii kiyya ibiddarra godhee jira. Eegallee jirra. Ammoo zayitii kootti godhadha. Tomaatoodha. Tomaatoo xiqqoo na barbaachisa. Nyaanni nan hojjedhus baay'inaan qabu jechuudha. Bishaan waan ittiin goonee fi waliin akka bilchaatuuf timaatimii kootti godhadha. Maaliifini waliin akka bilchaatuuf. Bishaan itti godhee timaatimiinis bishaan qaba waan ta'eef bishaan itti gochuu hin qabu. Kanaafuu shunkurtii fi zayitii fi tomaatoo fi timaatimiin akka waliin bilchaatuuf timaatimii keenyatti godhachuu qabna jechuudha. Obsumaan ana faana turaan isiniin jedha. Kunoo akkanatti shunkurtiin kootii fi timaatimiin koo zayitiin koo ilfaan akkanatti naa bilchaatanii jiru. Amma maaltu naafa qullubbii daakkadhee waan biraa qabuuf qullubbiitu naafa jechuudha. Ittuma godhanna. Soogiddas itti godhanna. Timaatimii waan bishaan qabuu fi ani bishaan ittiin goonu hordoftoota koo. Amma immoo fennee sujootti nanna jechuudha. Akkuma isin argaa jirtan kunuuti itti nanna jechuudha. Wal faana akka bilchaatu.
Duktoota koo kunoo xumuree jira qimamee kiyyatti godheeti xumuree jira. Kana fakkaatan isiniin jedha. Nagaa naaf qabaadhaa. Baay baay.